Kabune mati kasu show naga waqee sini fata wakam jirtu nuti naga jirra galata waaqaa sini sakka naga taata waqee irraa abdii qabnaa bakka jirtanitti nageenya waqee sini fata kani jabatu mati keenya nuti naga jirra galata waaqee yo sini jenna ega samona kana addaan babbanni jirra addaan turree jirra jechuudha nufi mijani samona kana video hojjechuun viizitaane kanaaf adda faffageessine isiniin jenna maatii keenya egaa irraa bal'atuun maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu egaa irraa maalaan qabattee dhuftee irraa waan baay'ee das nama jiru tokkoon qabattee dhuftee inni seenyu fooyettanii siniifis kaasuufis jechuudha kaasuun hin jira as jechuudha garuu wanna qabattee dhufte kan hin beeku kanaaf immoo iyyuu ammaaf ala jira jechuudha. Kasu ya me ara surprise go barbada ega surprise ni smale yo jettani wajjumal la jechuudha surprise mali yo jettani mali a kasu no hojilalla ega bayi to ana gama ko timbai desne jere kasu le mo kadas jeru sinis mo mati kenya akadas jeru dasita kenya dasita kesa wante fi ega gammachu kana nuti sakko gamana no jinga madani sinis mati kenya ega mo nuti bichaan beenne si wallaaluun qabdanii maatii keenya erga taatanii waan nuti beenne sinis beekuu qabdanii jenneeti ega kanaaf immoo sinis kaasuu sigizma tokko surprise godha ega kaasuun hin jiru kaasuu yaamee fideeta nama surprise godha kameraan akka jiru nam beeku garuu inni amma ma agarsiise taasise fuulduratti godha kaasuu fidee nufa Kot nagale kamera kondora jira kabajamtoota keenya eshi wali deebine harka fuutine akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya nagaa jirtanii akkam jirtu nageenyi badhaadhaa simbiratti jirra jirtu isin akkam jirtanii nagaa keessaniis nagaa keenya jirra isin nagaa baga nagaa taatanii yeroo isaa kana nagaadhaan meedin isin jenna akkam jirtu mee akkami jirtanii akkam maatiiwwan keenya fayyaa keessanii illee nagaa jirra fayyaan faayadha oromooni akkami akkasii gaa addaan faffagaannee jirra yaa'u hundi keessanis beektu gaa jireenyi biyya lafaa kun namaan guutu sanumaaf xiqqoo fiigatuma isinirraa babbadaatuma isinitti deebinaa isin immoo nurraa akka fagaanne abdii qabna nu jaalattanii akka isin jaalannu nus akka isin jaalannu isinis abdii nurraa qabdu kanaaf maatiin olii ergoon waliin ga'u manni oromoo akkuma dursa jalqaba duraa gaafa waan kana jammarru manni oromoo hammataadha akkuma jenne yaa'u jaalatamaadha kanaaf ka baga nagaa fayyaa taatanii yeroo kanaaf sa'aatii kana nagaadhaan nu eeddan isiniin jennaa guyyaa kaleessaa guyyaa boqonnaa ture wal argina jennee yaadnee turre akka carraa taane yaa'u nutti hin tolle har'a immoo sa'aatii qabnu kana keessatti immoo waa wayii waan qopheeffanne filatuuni maal akka yaadde immoo hojii na yaamtee hojii wayiin harkaa qaban tureeyyuu kanaaf na yaamtee maaliif akka ishiin nu yaamte mee wajjumaan kan laallu taanaa wajjumaan kan daawwannu taanaa isiniin jedhaa kanaaf mee garuma bal'atuutti isin deebisee nageenya koo wagana eegan isinitti dhaamadhe Ensika dubbiin eresima kama an dubbii gabaabsuun barbaade surprise sidha waan kanaaf dafee sitti muun barbaade namudda surprise das nama surprise yoo jettu surprise jechuun waan xiqqaa miti baay'ee namatti tola kanaaf ani saganna gootu muddameera surprise jettu kaiga maatii keenya hundumaayyuu jechuudha kaasuunis hin beeku isinis hin beektan qofaadha kan beeku kanaaf maal inni laata jaan mee walumaa kan laalle taaka gammachuu kana gammachuu egaa gammachuu keenya kana isinis immoo wajjin akka qooddatan abdii qabna kaasuunis immoo akka itti gammadu abdiin qaba egaa surprise kun maal jettee yaadda baluu maal naaf goote maal naa qopheesse jettee yaadda surprise waa wayii laata waan hojjennu kana irratti waan miidiyaa waan jecha wayii waasin jedhe laata yaaddi
sanii. Yaa garuma kana malee gara biraatiin garuu wanni biraa wanni natti fakkaatu. Maali sapiraayizii waan baay'ee nama godhanii waan addaa namaa bitanii. Waan akkasii jedheera waan akkasii jedheera waan akkasii hamman miidiyaa kanarratti waan dubbachaa jiru kana keessatti waa wayii dhageechee asuma keessatti hammatama jedheetu man yaada bittaa wayii kennaa wayii. Jettee yaadda? Waan kennaa wayii yoo ta'e malee maal sapiraayizii. Yaa kameraa kennaas miti. Bakka kennaadhuma kana yookaan immoo miidiyaa irraa manni Oromoo jaalatamaa fi kabajamaan manni keenya waa wayii yaada wayii sii kenneeti waan kiyya kana irratti isa kan keessa maaltu fedhanii laata wanni biraa homtuu naa dhufuu hin dandeenye diibii lootarii wayii kana mure tokko Ameerikaan na deemee bilbila kanarratti waa sii deemee sabsii deebii kastaan illee welkaan. Sana gecha? Isa sitti bilbilan? Baik. Kastaan illee maal kayka? Dasna baay'ee baay'ee bareedaadha kastaan. Isa gecha taana? Isa gecha lashna koote garuu isaan limiti. Isuma ta'a kamaan. Hojumaan waan bichaan deebi'atti sinabtu. Isa tokkoffaa irratti himi. Garaa baay'ee waan fedhatti hin qabu deebi'ee isaa deebi'uus baatu dhimma isaatii. Kan sanii rabbuma beeku. Isas miti. Jiris hin geenye garuu ni naannoo gimbootaa keessa. Isas miti kan biraati yaadu. Kan biraa. Bakka beekuu hin dandeenye si himure. Egaa kabajamtoota keenya akkasuma hojii kan dhaggeeffatanii. Waan an deebisee hundaa lakkinaan jettee jirti. Azu. Tinna garee. Egaa kaasunis hin beeku. Akkuma dura isinitti dubbadde jechuudha. Hundumtuuyyuu ana qofa kan beeku namni beeku hin jiru. Egaa har'a kaasuun isin hojii nagaa jechuudha. Innis maal jettani kabajamtoonni keenyallee immoo gammaduu hin dandeessu maal akka ta'e. Kanaaf egaa kaasuu ani sitti himeen jira. Sitti himeen? Laakki jechuun kaleessa mana yaalan deema isin hin jenne. Okay. Ishi. Mana laaftare. Mana yaalan deema innaan amma reefu naa dhufte dubbii. Ishi. Meeshaa kennuu danda'e. Mana yaalan deemaa reetan kaasuutti himee. Inni immoo hojii hafuutti hin jenne. Egaa hiriyyaa nama biraa wajjin hin deemne jechuudha. Kanaaf immoo manni yaalaa akkuma namni tokko jireenya keessatti waan baay'eetu jira miti jireenya yoo jiraata waan baay'ee kan jiru namni ilmoo argachuu fi bakka waan baay'eeta. Jireenya keessatti tokkoffaan jireenya namaa keessatti maalii kan barbaachisu ilma namaati ilmoo jechuudha sanyii. Egaa kanaaf ani mana yaalaa deemetan ture kaleessa akkuma siin jedhe kaleessitti immoo har'a sapiraayizii godheedha sitti majareetanii. Kanaaf silaammooyyuu sapiraayizii bakka waa godhee keekii namni si qopheessa jedhee yaade. Garuu naaf miidhagina. Waan kana dhaga'uuf muddameen jira. Waan kana dhaga'uuf muddameen jira waan ta'eef waan ati qopheessite kana ammoo waan dhaga'uuf muddameen jira mee dafee natti himka. Muddamee kaakaasee taa'e maaf muddamta? Mana yaalaa nageenyaan laphee na tiriste beektaa? Maali mataan na ukkubee jina ukkubdee arrabni na ukkubee mana yaalaa kun danda'u? Lama jechuun waan inni dhukkoo hin argine garaa Egaa kanaaf maaliyaa mana yaalaa akkuma kaasiin jedhe deemeen ture garaa qabda naan jedhe. Waa. Desnaan. Bush aboo. Desnaan aboo. Desnaan. Amilee naa kennaa fi meeqisee tokko. Amilee. Dhugaa waaqayyooti malee baay'een gammadee dhugaa waaqa sapiraasii kana jechaa akka fuudhu wallaalee waan mana amma siniin jedhe san ture yaadni kee gama kanatti hin dhumne kanaaf dasna jedhe dhugaa waaqayyo. Baabaan uumamee jechuudha bakka. Dhuguma abboo warraaqa. Baabaan. Boleh sini juga. Dasnya juga. Gammadeedha kabajamtoonni jaalatamtoonni keenya sinillee naa gammadaa'e
baay'ee dasna jedheera natti tolee dhugaa waaqayyo dhugaa baay'ee natti tole baay'ee garuu na dhusuu keetiif Maasii osaree kunoo adeemlam kaleessa yeroo deemtuyyuu ani waan kanaaf deemta seeni beektaa nan deema ganama ani yoo ta'e kaalleessuun deemee seetaabbii godhee tan dura si gammachiisu faani. kaleessuma yeruma galtu san waan akkanaa jetteet moo donatti himte ciraadhaan duwwaa wayii nakaan akaan goote anis immoo gallaan Ay, kan surprise si godhuuf ka. keessummaatu mana jira waan ta'eef waan kanaanis galgala si gaafachuu fi sa'aatiin arganne Anis immoo ammaaf rakkoon qabu bakka baay'ee baabaa godhattu leeyiru isinillee kabajamtoonni jaalatamtoonni kiyya naa gammadu keessaniif yoo gammachuun kiyya keessanii kanaadha manaa kiyyaa walumaan qabne jechuudha kana caalatti immoo gaafa inni baay'ee lafa ga'e sarpiraayisii isinii qoonna kanaaf baay'ee dasna dheeraa malee dhugaa waaqa ati dasna jenne gara dasna jenne baay'ee namatti tola akkami garuu guyyaan akkami jamee keessatti sin jiran dhiira jedhan dhiira sin jiranii haa ta'u kennaa waaqayyooti waan ta'eef rakkoon qabu waan waaqayyo kennu hundumaa dhiira ta'e ati dhiira moo dubara barbaadda garuu ani kan hin barbaadu dubaraan barbaada dursa shamaran barbaada maaliif shamara maal barbaadde shamara baay'ee ani biratti filatamtuudha maaliif seeti dubartii jechuun haadha biyya waan baay'ee dhabeetta kana jedhee sitti beefituu hin danda'u ishii ka waa'ee ishii kanaaf ani jalqaba duraatti irratti dubartiin barbaada kanarratti immoo waa waaqayyo kenni tamasgeen gammachuudhaan fudhachuu qofa bichaadha. Waaqayyo ittiin waa bahu ji'a meeqa isin jedhan garuu amma akkuma doktora natti hime ji'a afur naan jedhe ji'a afurii jechuun afur bichaa sun ta'in afurii bidimaa shasseenu wenna shasseenu fi ji'a afurii akkuma kinu argitu kaa guddatee jira egaa ji'a afurii fi torban lama naan jedhe bultii shan maarre maasiif hin galleere maal kaasu maaliif siif hin galle dura gammadee moo si qirsi jedhe ji'a afurii ergaa biyya ormaatti dhuftee agarmeeti biyya ormaatti erga dhufe san mataa humna nuti rama ji'a afur guutte kootu kaa eessa deemuufi taate meeqa bakka rakkoon qabachu kootu ara indee eessa deemuu adda haa erguu deemuu barbaanne rakkoon kameraa kun dura jirra bar haa rakkoon qabu maarree maali qirsi jedhe moo dura gammadee turte bar haa qarnan jedhe rakkoon qabu kennaa waaqate waan ta'eef maaliif qirsi jedhe wanni qisir jedhee maali ilmoo argachuun bareedadha amma koo gajjettee gungattee indi dubbataa warraa qaichaa turte bar maali fire kanaaf bakka rakkoon qabu yaada kee ibsadhati kabajamtootaaf jaalatamtoota uummata keenyatti ati erga biyya ormaa turtee dhuftee biyya ormaa turtee dhuftee biyya ormaa erga turtee dhuftee ji'a afurii guunne waan ta'eef bakka kanatti ji'a afurii guunne erga dhuftee amma ofumaa ji'a afur ta'eetta egaa kabajamtoota keenyaa ani maal jedha bishaan garaa godhee jira jedhamaa xiisisa isiniin jira maal jedhanii garaa godhee jira maa miti garaa godhee jira kaasuun garuu jechuun ani kan ji'a afuriif torban lamaati naan jedhani kaasuun ammoo akkamitti kan ji'a afuriif torbee lamaa ta'a jedhee qirgee dura garuu gammachiisaa argitanii jirtanii baay'ee tokko gammade dhugaa dubbachuudhaaf amma gani akkamitti kan ji'a afuriif torbee lamaa ta'a jedhee qir jedhee mee sababiin inni qir jedhee hin gaafanne maaliif qirsi jedhe haa sababa qarna jedheefi Oljeeyi dubbaa sagalee alqabii qabaate. Yaa'u gammachuun kan waliiti kennaan immoo kan waaqati. Ati erga dhuftee ji'a afur hin guunne amma immoo daa'imni garaasi jiru kun ji'a afurii fi torbee lama naan jedhan jette yaa'u guyyaan ati dhuftee fi jiina ati jettu garaagarummaa qaba. Kanaaf naan galle jechuu barbaade tanan. Guyyaa ani kaa. Jechuu barbaade tanan. Eechaa fidde kiyyaa jechuu barbaade akkam.
jechuun jiin aniif guyyaa ji'a kan hunda ganan baay'anne aniif si erga waliin turre. Kanaaf Maal guyyaa ofirraa ta'e kaa? guyyaa of tirraa yoo akkas hin ta'u. Guyyaa ofirraa Hin ta'u akkas. Kubbaan cabde. Akkas hin ta'u. Hin ta'u. Cabuu dhiisitti oduu dhangalaateeyyuu akkas hin ta'u. Kan waliin soomnu. Kan waliin soomnu abbichuma puuphaa yookaan immoo puuphaa cabsisanitti himi. Ani aggeeffama ani waa biyya ormaati. La biyya ormaati kan dhufe sumatu na taqabbalee miti. Haasawwan barbaadu. Sumatu na taqabbalee miti. Haasawwan barbaadu. Taa'ee si banaa haasawwan barbaadu. Dhageera bakka hin qabin. Qoy kamaa muddamta. Bakka deemu barbaada gara hojii hin deemu waan ta'eef. Emaa hin deemta gara hojii. Kaameraa fuuldura jirta. Maatiin keenya maal sin jedhashi. Jechuun waan dogongoraa Waan hundumaa bar waan na bade hojii sirreessina sitti mataa raddeeqa. Kabajamaa fi jaalatamtoonni uummanni keenya yoon badillee qabaadhe. Badii qabda. Yaada humnarraa fuute. Ishii yaada keenyatti ishii. Gaafa biyyan baatti dhufu kana sitti iddoo xiyyaaraatti na Akkuma eege. siin jechaan jira bara. Waan siin jechaa galee. Gabaabumatti guyyaa nati dhuftee ji'a afur hin guunne ji'a afuriif torban lamaatti ji'a afuriyyuu miti hin guunne siin jechaa jira bara. Ji'a afur hin guunne kan. Abbaan fee ani siyaa fiduuti namni biraa siyaa fiduuti. Ani si fuudhe sirriidha anuma beekamire. Kan si fuudhu koona faana mana sanitti. Garuu guyyaa nati dhuftee ji'a afur hin guunne gabaabumatti doktora dogongoreef si dogongoree yookaan jecha dogongoreef si doktora si wajjina biraa deebiin yookaan. Doktora dogongoruu danda'a. Kaan akkasumaan jedhee doktora dogongoruus danda'a. Garuu hin dogongorre. Maaliif Yaa amma waan kanas qaqqabee laalu baay'ee ji'a birasanii waan guutu fakkaata. Baay'ee guddateera. Kanaaf naaf hin galle. hin guddate kama keetuma kan sila kan biraa heerumee jaarsa biraa qaba moo jaalallee biraa qaba? Bakka qoy. Ara kaasu taa'e. Qoy. Taa'e qoy kaa. Anas mana asita mana janna tare hamma bar dubartii garaa qabu wani. Anas janna kun dubartii garaa qabdu. Kaameraatti sagalee kaasee. Dubartii garaa qabdu as janna kun illee barbaachisu. Kun isin barbaachisu waan ta'eef sisti. Atamma yaani kee kaatee deemaa jirta. Sila maal saabdeeti maal yaaddeeti garuu. Bakka jechuun ulfooftee gommoo garaatti hafe kana amma uummata bal'aa kanaaf wanti teenyaa sa'uurra anumtiif si oduu haasofni wayyaa ta'ee tanan godhatti qubatte. Qubaatti amma uummata fuulduratti haasa'uu hin qabne jetta? Kanaaf maaliif gabaabumatti keenyas kana dhagaanii gammachuuf yeroo duraa sanis haa arganii kan koo kanan maali ta'e kanas haa arganii kanaaf ani ibsi dubbii asumatti gabaabsineeti kaameraa kanas cufanneeti ani ibsi booda wal gaafannu ta'a. Ji'a afur akka guutee akkatti guutee. Gabaabumatti egaati anaa miti ati yookiin anaa miti. Ji'a afur kiyya waan hin goonneef. Ji'a afur torban lama kiyya waan hin goonneef kan koo miti jechuu barbaada kanan gabaabumatti. Eessa fida ati silaa kan dhufe biyya arabaatti biyya keessa loo ta'e akkas biyya arabaatti silaa. Maa biyya arabaatti si dhabamu? Maaltu beeka? Qalladina nu godhu bachaa arabaatti. Inni reenu. Inni si dhuguun dubbachaa jira. Kanaaf baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja garuu lapheen koo yeroo duraa dhaga'uudhaaf akkasitti na kirkiraa turte beektaa sapiraayizii jechuu barbaadda see Hin qalladina nu gaasiin jedha. Sinaa kennu itti ajilee sana shakkee. Amma immoo laalu sapiraayizii yoo itti naan jedhu keechi maalatti moo diivii lootorii kan muree sanii isa santu deebi'ee bilbila kanarratti bilbilanii filaatee dheetanan yaadaa ture. Ati waa'ee daa'imaa miti diivii lootorii yaadde? Mooyyuu hin geenye jiinillee kanaaf immoo feenu immoo ji'a afur ulfaamaa keetiif baay'een gammadee ture dhugaa waaqayyo natti tolee jira sanyii argachuu waan barbaadu. Garuu maal rakkoo qaba reef? ji'a afuriif torban lama jettu kana Maal ta'e? Ani haadha manaa keeti miti? kooti. Alaa fidee ofe maal ilmoo kee hin ta'u? Kan gandaa kam kiyya ta'a? Maal olumatti guddisna? Maafi? Ammaa fi haasaa guddaa haasaa addaati. Ani waan si jaaladhuuf kana caalas jecha biraa dubbachuus waan hin barbaanneef kanaaf mee na oofalchi. Taayi gaashii taayi. Na oofalchi. Na oofalchi. Dhugaa. Amma baay'ee artee Nanaafsi illee bakka. maal si arsee? Mormaan ragannaa keechi keenya madaa ta'e namicha ganumatti natti dhufe mormaan ragadee keechi keenya madaa ta'e ganumatti. Kanaaf Egaa kabajamtoota koo ani dhugaa kaasuu kanatti neenne waan akkanaatitti egaa dubartiidha waan baay'ee namarra gahuu danda'a. Rakkoo baay'ee egaa biyya ambaa keessattuyyuu waan baay'ee nama mudata. Garuu immoo nama mudatee abbaa manaa kiyya erga ta'e
abbaan manaa kiyya ilmoon kiyya kan isaa kiyya ta'uu hin danda'u inni osoo amma nama biraati irraa ilmoo argate ilmoon isaa kiyya erga abbaa manaa kiyya ta'e kiyya immoo kan isaati maal rakkoo qaba maatii keenya mee sunuu murteessaa rakkoo qaba abbaa manaa fi haadha manaa argate maal rakkoo qaba yoo wajjin guddisne kiyya kan isaati rakkoon qabu kanaaf garuu kaasuun akkanatti hamilee koona tuqe maaliif ilmoo kana garaa keetti na uumame eessa naquu hin danda'u. Deebisee kan ji'a 4 fi 7 sanaan jirani erga biyyaan baatti dhufte kaasuun immoo kan hin guunne jedhee ani kanaayyuu lakkoofne. Ani amma kana eenyu akka bakka kanatti isin jaalatamtoonni uummanni keenya bakka kanatti finnee dubbii kana dammaasii qabee jennee duraan noo haa ta'an dammaasii qabee noo haa jennu. Kanaaf bakka kanatti dammaan qabadde dubbii tana maaliif isinis haadha manaa kan qabdan warroonni abbaa manaa qabdanis gumaa barbaadillee yoo ta'e haadha manaa keessan yoo jaalattanis abdii keessaa qabaattanii jaalalli keessi laphee keessa jiraate dogongorri yoo uumame iddoo kanatti jechuudha baay'ee ulfaata jaalala mana keessatti baay'ee ulfaatadha. Amma sanyii uumame kana kan kootii jedheen guddisamoo kan namaa jedheetiin guddisa waan kana isinillee keessa keessanitti ilaala dogongorallee waan qabaadhe dogongora irraa na deebisanan jaaladha haadha manaa kooti foon kooti harallee taanan borullee taanan nan jaaladha erguun bakka nan qabu. Kanaaf garuu odoon ishee jaaladhu ishee maaf waan akkanaa gongoote gara keessatiin isinis naa gaafattu gara keessatiin isinis naaf gaafattu waan kana obsitee taa'uu qabdi malee anis obseetiin ishii taa'ee eegaa ture. Kanaaf maaliif si beeka obsitee taa'uu? Echareen gammaatti kaasuun waa uummate namni jedhamu gammaatti namni sitti dhufeera kun ulfaa'ee ji'a 4 fi 7 naan jette dhaga'een jira kan kee. Ati maali dhiirri ulfaa'u kaa? Waan kanatti hojjettu maalitti beeka? Alatti jira kan alfatee jira jecha jettu wayii alaa dhageecheet. Okiin ganaafata. Gaafa san ta'e dhageeche. Anis dogongora kooti kan tanaatti falmatti makanii guddina rakkoo walii galte. Ammaa hin guddisattaa? Ammaa fi aawu jechuun waan uumame irratti du'iin hin jiru. Sisi miidhamiinis hin jiru. Aawu eegatee chigira eeloo garuu kan koo bakka ta'uu danda'e kanatti aare malee waan guddisaa irratti rakkoo hin jiru kennaa waaqayyooti waan ta'eef garabbi firee garaatti siivanii jedhee naaf wattee akka rakkoon qabu. Ay garaanii miti. Garaa dhumaa Garaanii miti. Garaa dhumaa si fudhadhee. Kanaa jiraadhu kan galatamu. Inoo kaa kabajamtoota keenya kaasuun illee narraa fudhatee jira. Kan gandaates ta'u kiyyas ta'u nan guddisaa garuu hundaafuu marammaramna rakkoon qabu. Inni daantii fi inni marammaramuu hin dandeenya jechuudha. Rakkoon qabu dooktorris dogongoruu hin danda'an beekamu kaa doktoroonni isin dogongoranii. Kanaaf rakkoon qabu kaasuunis naaf fudhatee jira galatoomis hin jira baay'ee galatoomi. Kanaan jettee abdii natti turu dura baay'ee dhugaa ka'ee areennaan baay'ee tokko dubartiidha kan hin beektanii dubartiin canna qabdi baay'ee tokko natti ulfaate. Maalan godhaa jechuun ani hin beekne garuu kan isaati ani kan biraatillee finne kanuma isaati isumatti guyyaa dogongoruu isa osoo hin ta'in dooktorri dogongoruus danda'a. Kanaaf isin hin jala kabajamtoota keenya kaasuunis naaf fudhatee jira. Jaarsa akkanaa waan isiniif haa kennu jaarsa akkanaa lafarra nuuf haa baay'isuu jira. Inni akkas kakaasu jiraadhu. Egaa daanti kiyyallee kun akkanuma. Kana jechuudha. Baay'ee tokko guddatee jira. Baay'ee das nama hin jedhu ture. Namatti tola. Guddaa namatti tola. Bareeda. Waaqayyo ijaan nu agarsiise immoo lafatti kan arginu waan inni nuuf haa egaa daanti kiyya kanuma. Yoo kofaltanii dhugaa. Maaliif? Egaa maatii keenya daanti kiyya kana ture jechuudha. Kana ture daanti kiyya biraan jedha. Maaltu bahe? Maal akkasuma gootee? Maa? Jecha gootee daanti. Daanti kiyya kanaa jechuudha. Kana ture. Ani mana yaalaatti illee deeme kan jedheen kaasuwaan na sobe biraankiidha. Eegata nan deema jedhe dhugaa jechuun kan nan deemallee jedhe ibina qubeetan malee wanna biraatti fi miti garuu hin deemnes nan deeman jedheen malee. Kanaaf egaa daanti kiyya ammaaf kana ture jechuudha. Mana yaalaatti illee hin deemne kaasuun immoo iyyuu uguma biyya ana akkas jennaan dhugaa tokko haaree ammoo gammaddee. Jechuun
na rifachiiste. Kanaaf isa dhugaa baay'ee na rifachiifte yeroo duraatitti. Daa'imti Ani kana. immoo ji'a afuriif torbanii lama innaan dhugaa baay'ee tokkoon rifadhe. Ta'uu seeqate. Kaasuun egaa biyya Arabaatti dhufte silaa kanuma Arabaa fiddee dhufte jireeti baay'ee tokko waaree dhagaame. Herreega akkasiitiin fudhee. Kanaaf ammaaf yaa. Dura gammadee keessa immoo aariin itti dhufe amma immoo rifaatuun itti dhufe waan sadii jechuudha. Waan sadiitu na mudate. Waaqni waan akkanaa sinirraa qabuun isiniin jira. Sapiraayiziin baluudhaa baay'ee waan nama ajaa'ibu. Eeggadhaan immoo isa kana lama dachaa lama ta'uun isheedhaaf deebisa. Walumaa kan deebifnu ta'a. Horaa bulaa deebanaa siin galatoomfannaa. Galatoomaa isiniin jedha. Ammaaf xinnoo nama ariifadhe. Galatoomii yaa'u lati garuu waan akkanaatti lamuun deebiini. Maaltu sitti dhagahame garuu? Garuu baay'ee natti dhagahame dhugaa waaqayyo. Nama booskii nama wajjin bahu ta'e maaliif dura gammachuu natti dhufe gammachuu irraa gara gaddaatti deebi'ee amma immoo gara biraatti hin seene. Kanaaf yoo ati gadi fuutu daa'imoota bu'uu danse'e. Ejji afuriitti alatan. Anti afurii sun dhuguma alatan se'e. Silaafuyyuu kaasu sobee ta'e afaan inni ishii jedhe malee naafillee guddisuuyyuu osoo kan biraatu ta'e waaqayyo irraa qaban akkasiisanillee ani piraanki irratti hojjechuu kan dhugaa dubbachuudhaaf malee ontuu hin jiru piraanki irratti hojjechuuf kana godhee kaasuun akkasii egaa magaalaa xumura viidiyoo keenyaa geenye egaa viidiyoo keenya isinitti neeressinu sagalee fi'a. Kanuma irratti goolabna egaa viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti nagaa nuuf taanuuf jiraadha sin jaalanna. Maatii warri nuun taane maatii nu ta'a sabiskiraabii nu godhaayi laayik sheer nu godhaa nu guddisaa viidiyoo keenya sin jaalanna Oromoo keenya bakka jirtanitti nagaa sin waliin haa ta'u. Fayyaa ta'a.